harka funii kam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa keenya isinirraa isiniifiti sagantaan keenya isinirraa isiniifiga kutaan tokkoffaan kan magaalaa Dadar keessatti qopheeffannee torban dabre isin biraan geenyetti ture kutaa lammaffaasa guyyaa arraantanaa isin biraan ge'uudhaaf jenna arraantanaa sagantaa keenya magaalaa Dadarratti xiyyeeffachuudhaan hayyoota magaalaa Dadar qabsaa'ota magaalaa Dadar akkasuma artistoota isaaniitii waliinillee wal isin barsiisaadhaatti jirra hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Tokkon sitti isaan kun kan dhalatan asuma naannoo Dadaritti maatii qotee bulaa dhalatan carraa barnoota argatanittis fayyadamuudhaan inni tokko barumsa sadarkaa tokkoffaa inni tokko immoo hanga yuunivarsiitii Finfinneetti galuudhaan barataniiti jiran. Gama biraatiin seenaa muuziqaa Oromoo keessattis ta'ee miidiyaa afaan Oromoo keessatti joornaalistoota afaan Oromoo jalqabaati. Namoonni babbeekamoon seenaa guddaa hojjetan kuni dhalattoonni magaalaa Dadar maqaan isaanii eenyu namoota kana tilmaami. Kamar, toko kamar. Semua bicara gerakan. Toko abdi kopet. Toko camu. Mbet. Iya ada juga. Isaan kun magarsaasa mooti. Tokko artistoota keessaa Qamar Yusuf. What? Khadir Said. Jaranga Khan. No God! No God, please no! No! Jamal tokko Jamal Jama akan beekutti. What? Ini bira mas magaalaa tana ittiin dhaqqabne habira isumaan qabee. Sheikh Muhammad Rashad fi Sheikh Bakri Sabalotiin jaa saniifuu isaan kana gaaseenaaniin dhagee malee isaan kanallee beekeetii miti immoo barreesse Sheikh Muhammad Rashad seenaa isaa tana moggaase Sheikh Bakri Sabalo. Isaan kana Allah alam beeyne kam. Artisti dhagaa Qamar Yusuf. Inni artisti dha gaazexeessaa miti. Akkaana yaadute jiru. Ni yaadadhamee kana yeroo biraatiif. Gaari. Amma fakkeenyaaf akka abdi qopheedha. Inni gaa irra guddinsa beekamaadhas akka addunyaattis akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis akka isaaniif jira gaa. Hai bukan satu. Naannoo Dadaritti baay'inaan kan beekamu taphoota aadaa keessaa tokko shoggoyeedha. Allah. Akkasiin tapha aadaan jira immoo tapha aduusaa fi kana shubbisan jira immoo shubbisan jira. Mee shoggoyee jechuun maal jechuudha? Shoggoyee jechuun sirba aadaa naannoo Harargeeti. Hiikisaa maal? Bo. Shoggoyeen sirba aadaa naannoo Harargeetiin beekama malee akkasitti hiikasaa hin beekne. Shaggoyee jechuun daddaayisee jechuudha wal deddeebisu.
akkasuma. Shagoyyee jechuun daddaa isaa. Shagoyyeen daddaa isaa ni fakkaata. Shagoyyee jechuun wallolu shagoyyee jechuudha. Dhalaati beektu tokko guujji taphatan bakka aaduma Oromooti. Shagoyyee taphachuu jechuun bakka akkuma aadaa Oromootti wanni tokko bakka wanni gaggeeffamuun shaggoyyeedhaan beekte. What? Naannoo kanatti taphoonni aadaa akkaan beekaman keessaa tokko shaggoyyeedha. Mee shaggoyyee jechuun maal jechuudha? Shaggoyyee tana egaa hoggaa jedhamu nuti illee taphachuu baannu warri shaggoyyee taphate tuulaadhaa jira. Kanaafuu egaa namni shaggoyyee kana warri taphate warra gartee nu dura jirutu shaggoyyee tanaafi kaanis taphate. Kanaaf nuti egaa waan shaggoyyeedhaa tana ittillee hin beekne nu dura jiran. Shaggoyyeen tun aadaa Oromoodhaa Harargee Bahaatirraa jechuudha. Shagoyyeen dhiichisa yaa aadaa Oromoo keessatti jiraate sanuma gaa. Jecha shaggoyyee jedhu kan eebbisaa afaan Oromoo. Shagoyyee jechuun shagoyyeen aaduma dhiichisa akkasuma fakkaata gaa. Somewhere deep down in my heart. Shagoyyee jechuun aadaadha. Sirba aadaati. Sirba aadaati. Amma naannoo Harargeetti baay'ee ni beekama shagoyyeen kun. Kanaafuu shagoyyeen tapha aadaa Oromoo keessaa tokko sirbaan jechuudha. Akkan shagoyyeen. Jechi isaa hoo shagga bareedduu yookaan. Sagantaan keenya kan isinirraa isinii fi ammallee akkuma itti fufeetti jira. Gaafiin itti aansuudhaan gaafanne gaafii ijibbaataati. Gaafiin keenya kan guyyaa irraan tanaatis ati sa'aatii meeqatti raftaa jechuudhaan gaafanne. Dhalli namaa sa'aatiitti hin rafu tilmaamaan malee qabatamaan waan beeku tokkollee hin jiru. Maaliif jennaan sa'aatii daqiiqaa hirribni itti fudhatu hin beekamu waan ta'eef isaanis deebii isaanii bifa kanaan nuuf deebisan. Ammallee nu hordofaa. Ani halkan zaajaas. Saajaatti rafu maaliin beekti? Zaaniin beeka. Saalaleetiin beeka. Saja. Salah itraf sendiri tak saja tu sah. Zaan beeku akkasitti. Immoo saja gadiin jeessa malee rafu. Zaa shaniif deegaa 37 irra. Akkin itti beeku sa'aatii afurii hanga zaa shanii nu sa'aatii shabakarraan ta'a san booda ni rafa. Saya hirribni suphatu akka beekti. Hirriba naa ifi daga. Sa'aatii hirribni itti suphatu san akka beekteeti. Akka maal seedeeti osumaan shabakaa ilaaluutiin beeka hirriba kiyyagee si galee ilaalu saal ilaalu. Zaashan cina. Akka beekti. Zaashan cina bakka zaan keenyan online yaabus min munabar. Sa'aatii hirribni suphatu san saashanii fi cinaatu akka beekti. Zaashan cinatti nan fudhatu ree. Zaashan cinatti online irraa beekti gaazaa jaanuma torban ni rafan. Ni beektaa qabataman. Ni beekee. Oh my God! Hin beekne garuu zaa jaafattee rafe. Saajaatti rafu maaliin beekti? Bakka zaa jaagetitti sini rafa jaa olitti sini rafa garuu waa murteessaa hin qabna. Mee namni tokko sa'aatiitti rafu ni beekaa? Ati saa meeqa rafte? Sa'aan tun gaa namni hulii godhu sa'a sadiittis ni rafaa sa'a torbattis ka rafuu jira. Kanarraan deebisee sa'a 10 irraa kaka'uus ni jira. Sa'a 9 irraa rafuus ni jira ree. Sa'aan hirribaa muraasa. Ni beekama sa'aan rafu. Ittiin beekamnillee. Sa'a sadii? Sa'a sadii fi sa'a afur rafu maaliin beekti?
oguma yaadumaaniin beekama lega samboota hin turre baasa. Saadayiqa tirmi subra turre. Hin beeku. Ani sa'aatii yoo xiqqaate sa'aatii 5 irra sa'aatii 5 fi akkanti beeku galgala sa'aatii qabadheetiin rafa dhugaan rafu. Garuu rafuu kiyya malee daqiiqa hammatti rimna fudhatan hin beeku beekuu hin danda'u. Dhalattoonni naannoo kanaa uumamaan aartiin keessa isaaniitii maddaa jechuu dhageenyeeti. Xumura sagantaa keenyaa irrattis sirba kan jaalatan tokko nuuf sirbaa kan jenneen. Isaanis bifa kanaan nuuf sirbaniiti jiran. Ani sirba aadaa tokko. Galatoomina jenna. Galatoomina. Sirifin sirba, an sirbu khiyaan si sirbaa. Sirba kana eessatti baasee seetanii beektaa? Ni danda'ami garuu mana hidhaa Suudi Arabaa keessattiin qopheessee jaalallee biyya takkaaf hin qopheesse. Maal jaa? Yaa jaalallee tiyya boontu jaalalti ta'e natti hin goomtu laaleetiin harka waan itti jirtu narratti janaajanuuti qolleen qaanfattu narratti janaajantee beekini kaan kee jirtu. Gama walalootti yoonii fi gama muuziqaatti yookaan si jijjiiru ta'e akka malee wal jaalannaa hizaabarra wal feenaa akka malee wal jaalannaa hizaabarra wal feenaa wa'ada jaalalaa qabnaa akkamii wal dagannaa nu bira haa jiraatu isa biraan bal'inaa. Ati dia betul. Ani sirba hin sirbu. Tole xumura irratti sirboota aadaa keessaa kan akkaan jaalatu yookaan sirboota ammayyaa keessaa kan akkaan jaalatu tokko nu sirbu. Sirbaan akkaan jaalatu. Sirbaa jaaluuti. Ayo kau ingat ni ya tada. Jera 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 bule bariarku karanu bale se yanuhi ya wa iram fachof yaluhi ya wa iram fachof yaluhi bakangger. Tole galatan. Ayera kau. Serba ayutin serba ada maru. Shagamartun yuba rai mamarami kotuni serba ayusan. Shagamartun yuba rai mamari mosindino dabra. Shagamartun yuba rai dangalasi tabadunara. Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya kan guyyaa har'aan tanaagaa magaalaa Dadar lafa qabsaa'ota artistoota hayyootaatti imaluudhaan qopheessinee simbiraan gahaa turree fi akkasumatti illee jiraattota magaalaa Dadar waliin ta'uudhaan simbiraan gahaa turre xumurreeti jira. Torbaan sagantaa biraatiin amma wal agaruutti hora torbaa nu haa godhu har'aaf xumurree nageetti.